Hordoftoota chaanaalii kanaa marri keessanuu akkam nagaa jirtanii? Alaamanni namni isinii nagaa. Mee waa'ee vaayirasii yeroo ammaa kana daangaa Keeniyaatirraan gara Itoophiyaa keessattuu kibba Oromiyaatti babal'ataa jiru kana maal beektu? Mpox maali? Mallattooleen isaa hoo? Yaalli isaatii fi falli isaa maal? Nu hordofaa. Gorsaa fi odeeffannooleen wayitaawoo ta'an akka isin qaqqabaniif chaanaal yuutuubii keenya kana sabiskiraayib, sheerii fi laayik gochuun nu faana ta'a. Dhibeen Mpox yookaan Monkeypox jedhamu gosa vaayirasii Monkeypox jedhamuun kan nama qabu yeroo ta'u, namas tahee beellada dhibee kanaan qabame irraa gara nama fayyaatti tokkoffaa tuttuqqaa qaamaatiin ni dabra, lammaffaa dhungoo yookaan walquunnamtii saalaatiin ni daddarba. Akkasumallee meeshaalee vaayirasii kanaan faalaman irraa namatti daddarbuu danda'a. Akkasumas dubartii ulfaa irraa gara daa'imaattis darbuu danda'a. Namni tokko egaa vaayirasii kanaaf saaxilameen boodatti guyyaa tokkoffaa irraa hanga torban 3 jidduutti mallattoolee kan argisiisu yoo ta'u, torban 2 hanga torban 4tti mallattooleen kunniin irraa badu jedhamee yaadama. Mallattooleen dhukkuba kanaa tokkoffaan madaa gogaa jalqaba irratti ol ka'iinsa hin qabne garuu dhukkubbii qabu. Gara boodatti bishaan kuufatee bishaan sun ofii isaa dhoohee madaahee godaannisa ta'ee kan fayyu yoo ta'u, mallattooleen kanneen biroo ammoo ho'a qaamaa, dhukkubbii maashaa fi lafee, qoonqoo fi dadhabbii akkasumas fedhii nyaataa dhabuudha. Yaalli dhibee Monkeypox yookaan Mpox jedhamu kana baay'inaan madaa kana kunuunsuu irratti kan xiyyeeffatuu fi dhukkubbii akkasuma dadhabbii fi wantoota isaan wal qabatanii dhufan akka dandamataniif kan irratti hojjetamu yoo ta'u, namni mallattoolee dhibee kanaa ofirratti shakke yookaan qabu tokkoffaa namatti makamuu hin qabu. Maaskii yookaan golgaa garaagaraa harkaa fi fuulattis godhachuudhaan namarraa adda bahuu danda'uu qaba. Dabalataan illee madaa kana tuttuquu dhiisuu yookaan ammoo irraa solloksuu dhiisuudha. Maaliif gara biraatti babal'atuu waan danda'uuf jechuudha. Naannawa rifeensi jirutti yoo bahe ammoo rifeensi san hanga madaan kun fayyutti haaduu dhiisuun akka qaama biraatti hin babal'anne gochuun dandamachuu danda'a. Walumaa galatti namoonni mallattooleen kunniin irratti argaman keessattuu naannawa amma dhibeen kun itti babal'achaa jiru naannoo kibba Oromiyaa Moyyaalee keessatti akkasuma naannolee biraattis ta'uu danda'a waan ta'eef daftanii gara mana yaala isinitti dhiyoo jirutti eeruu kennuudhaan namoota kaanitti akka hin babal'anne gochuun dirqama keessan bayadhaa ergaa kenna. Gorsaa fi odeeffannooleen wayitaawoo ta'an akka isin qaqqabaniif chaanaal yuutuubii keenya kana sabiskiraayib, sheerii fi laayik gochuun nu faana ta'a.